turtaniif galatoomaa. Barnoonni keenya akka itti aanutti itti fufa. Adurree adurree bishaan cirracha daa'ima ati daa'ima qabattee nutti agarsiisu jirti. Eeboon meeshaa waraanaa uummanni keenyatti fayyadamu. Fardi geejjiba yaabbiif oolu yommuu ta'u, gaalli hoolaan kana kaas biratti mul'atu kana iji kaas biratti mul'atu kana jechuudha. Jaldeessi kana kubbaan meeshaa taphaaf ooludha. Kaas biratti suuraadhaan arginu leenci mootii bineensota bosonaa as bira suuraan mul'atu kana manni namni ta'e mana harkatti qabatee nu agarsiisu jira. Namni dhiiraaf dhalaa jennee addaan baasuu kan dandeenyu suuraa biratti asitti kaa'amedha. Odaan kana caayaa Oromoo jechuudha. Paan qubee ergisaa waan taateef jechi afaan Oromoo paadhaan eegalu hin jiru. Qocaa fudhachuu dandeenya. Qaaf akka fakkeenyaatti raafuun isa kana. Saawwan kan jennuun kana yoo ta'u, tokko isaa sa'a yookiin loon jechuu dandeenya. Teessoo kan jennuun kaas biratti mul'atu kana. Uleen meeshaa ishee kana ulee jedhamti. Vaas akkuma qubee ergisaa waan taateef jecha afaan Oromoo vaa irraa ka'u hin qabnu. Weenniin isa kana suuraadhaan jechuudha. Xiyyaara yookiin xayyaara jechuu dandeenya. Geejjiba qilleensa keessaati. Yaa'ii kan jennuun walga'ii uummanni Oromoo akkanatti taa'u kana agarsiisuudhaaf. Qubee ergisaati. Irraallee jecha ka'u hin qabnu jechuudha. Itti aansinee qubee dachaa yookiin qubee cimdii ilaalla. Qubee cimdii keessaa barachuu kan jedhu keessatti asitti galtii daa'ima barachuu jiru asitti agarsiisa. Dhadhaa kan jennuun kana dhadhaa asitti godhamee kaa'ameera. Nyaata dubartoonni Oromoo nyaata gosa adda addaa asitti agarsiisu jirani. Kophaa jechuudhaaf jecha of keessaa qabu agarsiisuudhaaf ture. Shaashiin kan dubartoonni matatti maratan kana. Qubee ergisaatii. Tsaallee qubee irraa mataa isaa irraa of danda'e hin qabnu jechuudha. Qubee ergisaatii. Finnee jirraa galatoomaa. Hanga mata duree biraatiin walitti deebinutti nagaan ta'a. Fayyaa ta'a. Yeroo gaarii.